Marqos boqonnaa 16 lakkoofsa 17 irra jiru walii wajjin ilaalla. Warra anatti amanan bukkeettis yookaan warra anatti amanan birattis milikkitoonni kun hin argamu. Warri anatti amanan maqaa kootiin hafuurota hamoota hin baasu. Afaanota haaraadhaanis hin dubbatu. Afaan haaraa faayidaa isa jettu irratti xiqqoo dubbadha. Macaafi qulqulluun Marqos boqonnaa 16 lakkoofsa 17 irratti warra anatti amanan milikkitoonni kun isaan hin argata jedheetiyu isaan hafuurota xuraa'oo hin baasu akkasumas immoo afaan haaraadhaan hin dubbatu jedha itti fufa. Karoorri ko afaan haaraadhaan hin dubbatu see jettu waan ta'eef biraan deebi'a. Afaan haaraan afaan namni lammaffaa dhalate dubbatu. Afaan haaraa jechuun akka qabattanu nan barbaada sammuu keessanitti. Abbaan arge ka'ee kan dubbatu miti. Afaan haaraa jechuun afaan namni born again ta'e namni lammaffaa dhalate nama gooftaatti amane duwwaa dubbachuu danda'a. Sababii isaa macaafi wangeela Marqos 16 lakkoofsa 17 warra amananiif milikkita godhee kenne gooftaan. Warri anatti amanan mallattoo kanatti irraa mul'ata. Mallattoon isaanii lafa dhaqanitti maqaa kootiin hafuurota hamoota hin baasu. Dhukkubsattoota yoo kadhatan hin fayyisu. Kana duwwaa miti afaan haaraadhaan hin dubbatu. Afaan kun afaan lafarra hin jirre. Creativity namaa kan keessa hin jirre. Jechootaaf qubeewwan walitti da'uun kan hin jirre. Waaqa gubbaadhaa hafuurri qulqulluun kan namaa kennu. Afaan haaraa jechuun afaan hafuurri qulqulluun namaa kennu jechuudha. Afaan haaraa haasa'uuf lammaffaa dhalachuu yookaan born again ta'uun barbaachisaadha. Amantiin biraa afaan haaraa irratti yaada kennuus hin danda'u. Namni gooftaa hin qabne namni gooftaa hin amanne waa'ee afaan haaraa hiikaasaas dubbachuu hin danda'u. Maal akka ta'e hin beeku. Afaan haaraa jechuun mallattoo warra gooftaatti amananiitiif kennamedha. Afaan haaraa jechuun kennaa hafuura qulqulluu biraa nama lammaffaa dhalateef kennamudha. Afaan haaraan mallattoo warra lammaffaa dhalataniiti. Warra natti amanan mallattoo kanatti irraa mul'ata jedheetu wangeela Marqos boqonnaa 16 kana irratti dubbata. Macaafi qulqulluun tokkoffaa Qorontos boqonnaa 14 lakkoofsa 2 irratti namni afaan haaraa dubbatu iccitiidhaan Waaqayyo wajjin hin haasa'a. Amma wana beektaati gaafa afaan haaraa softu Waaqayyoon akka haasofsiisaa jirtu. Afaan ati haasoftu dhaggeeffatanii eenyu wajjin akka ati haasa'aa jirtu galgala kana kaasee seexannis azaabinis hin baraameen jedha. Nama si bira jiru qabiitii afaan haaraa haasa'uu jechuun jedhin maaloo. Waaqayyo wajjin iccitii haasa'uu jechuudha. Waaqayyo wajjin namni afaan haaraa haasa'u. Aniif malkaamuu wajjin afaan haaraa haasa'u. Aniif ati wajjin afaan haaraa haasa'u. Afaan haaraa kan dubbatu Waaqayyo wajjin sekiriitii jiru dubbata. Iccitii jiru dubbata. Harka kee ol kaafatte akkas ta'a kana booddee yerootti jilbeenfattee afaan haaraa haasoftu diinonni keetiif firoonni kee akkati Waaqayyo wajjin haasaa dubbataa jirtu akkati Waaqayyo wajjin iccitii ho'i haasaa jirtu haa beekamu. Nama si bira jiru jilba isaa rurrukuti afaan haaraadhaan dubbachuu jechuun hin jedhin. Waaqayyo wajjin iccitii haasa'uu jechuudha jedhin. Amala Waaqayyo keessaa inni guddaan tokko iddoo hundumatti al tokko argamuudha. Inni lammaffaan iyyuu al tokkicha qooqa hundumaan dubbachuu. Al tokkicha faranjii sin haasofsiisa Amaaras Oromoo sin dubbachiisa. Kulloos kontaas simbirroo sin haasofsiisa Waaqayyo. But afaan haaraa kan dubbatu garuu sekiriit waan ta'e mistira waan ta'e iccitii seexan hin beekne iccitii azaabin hin beekne iccitii biyyi lafaa hin beekne Waaqayyo wajjin hin haasa'a. Kotta harka keessan ol fudhaa eessayyuu jiraadha. Sagalee kana yoo dhagaa jiraattan otuma dhaggeeffataa jirtani qaanqeen abidda Waaqayyo sirra bu'ee afaan haaraa dubbachuu jalqabe. Afaan haaraa sirratti waameera. Afaan haaraa dubbachuu jechuun qooqa nuti ittiin Waaqayyo wajjin haasofnu duwwaa miti. Qooqa nuti ittiin Waaqayyo wajjin dubbannu qabna baay'ee. Afaan Oromoo amma Waaqayyo wajjin haasaa jirra. Afaan Amaaraa jira, afaan Ingiliffaa jira, afaan Ibraayisxii jira, kan barbaadde yoo waamtan jira. Afaan haaraa jechuun garuu mistira Waaqayyo wajjin dubbachuu jechuudha. Afaan haaraan kun እጅግ በጣም ውድ ለሆኑ ለልጆቹ warra baay'ee gatiin isaanii qaalii ta'e ijoollee isaatiif hafuura isaa keessa ka'ee paakti godhee guyyaa 50ffaatti hojii ergamoota boqonnaa 2 irratti arrabaa biddaatiin makee seexanni akka hin dandeenyetti fidee nurra kaa'eera. Namni tokko lafarraa si afaan haaraa hirimaanu. Afaan haaraa dubbachuun iccitii Waaqayyo wajjin dubbachuu jechuudha malee waldaa jeequu jechuu miti. Gab jedhi gab hin jedhu hafuuricha hin dhaamsinaa kan jedhu caafameera. Lafatti jirtu lafa hafuurri qulqulluun jiru. Serious ta'uu hin danda'amu. Afaan haaraa haasa'uu jechuun mistira yookaan iccitii Waaqayyo wajjin dubbachuu jechuudha. Kana duwwaa miti. Namni afaan haaraa haasa'u mallattoo hafuura qulqulluutiin guutamuu isaati. Namni tokko hafuura qulqulluudhaan guutamuu isaa
kanis irkitanya tatani itti dubbatan gafanni afaan haaraa dubbatudha warra gooftaa fudhatan mallattoo kanatti irratti argamaa hojii ergamoota boqonnaa 19 gaafa deemtanii ilaaltan garuu Phaawulos kadhatee fi harka irra kaa'ee otoo kadhataa fi jiru hafuura qulqulluudhaan guutamuu jalqabanidha warra hafuura qulqulluudhaan guutaman hafuurri qulqulluun afaan haaraa akka isaan dubbatan hin godhe warra hafuura qulqulluudhaan guutaman akka isaan afaan haaraadhaan dubbatan hin godheedha arra guutamtee afaan haaraa dubbataa baata ameen jedhate hojii ergamoota boqonnaa 19 lakkoofsa 6 deemtanii gaafa ilaaltan Phaawulos harka irra kaa'ee yommuu kadhatu isaanis hafuuraan guutamanii afaan haaraadhaan dubbachuu jalqabanii argite hin kadhatee fi hafuura qulqulluudhaan guutaman hafuurri qulqulluun sibira dhufnaan harka duwwaan dhufu waan fidee dhufe paakeejii wayii fidee dhufa ameen jedhate hafuurri qulqulluun dhufnaan afaan haaraa duwwaa fidee dhufa miti har'a garuu kan waa'ee afaan haaraa duwwaan dubbataa jira paakeejii wayii fidee dhufa inni jalqabaa garuu qooqatittiin waaqayyo wajjin kominikeet gootu mistira kan ittiin haasoftu warra borna gentaan warra lammaffaa dhalataniif qooqattiin yeroo namni jiru yeroo haasaa iddoo tokko gallu yerootti waaqayyo wajjin duwwaa mistira dubbachuu barbaannu kan nuu kennamu meeqan keessantu dheebuu hafuura qulqulluu qaba meeqan keessantu dheebuu afaan haaraa qaba meeqan keessantu afaan haaraa garuu qaba kan jettanu akka jirtanu beeka utuu naa kenname kan jedhu irra qaba garuu kan jettanu jirtu arra garuu keessan sanirraa rukutaa Yesuus garuu sana rukutee waan hiika qabu waan dheeraa waan jabaa waan lafa tatarsaasu waan hime ollaan dandamachuu hin dandeenye waan seexanii dandamachuu hin dandeenye waan nukkubi dandamachuu hin dandeenye inni kebeere koo sabayaa noova leebeni nama hata dandii bokatee ana feena seeba galgala kana sirratti dibeera hojii ergamoota boqonnaa 19 lakkoofsa 6 irratti Phaawulos erga isaan barsiise booddee harka irra kaa'ee hafuura qulqulluu kadhateef hafuurri qulqulluu warra irra bu'e hundumti isaanii maaliin dubbatanii jira mee afaan haaraa jedhame maal abidda hafuurri qulqulluun arrasinitti qabsiisee gadhiisuun dhukkubni iyyummaan rakkinni gadadoon beelli mana keessanii waajjira keessanii biyya keessanii abidda sinirra jiru qoqa haaraa sin dubbattaniin galgala kanaa kaasee mana keessan gadhiise haa godhaan hojii ergamoota boqonnaa 2 ayyaanni guyyaa 50ffaa inni Pentekoostee jedhamee beekamu yommuu ga'e iddoo tokkotti walitti qabamanii turan tokko dingatas ursaan akka bubbee sagaleen isaa kan nagaamu samaayi kanarraa qilleensa kanarraa hin bubbise mana isaan yaada tokkoon garaa tokkoon kadhata tokkoon itti walitti qabaman jiran sana hin guute arraba ibiddaa kan fakkaatan ursaa qilleensaa kana keessaa isaanitti mul'atan gargar tamsa'aniis wanti akka arrabaa abiddaa kun tokkoon warra kadhataa jiran warra ameen jedhan irra hin buufate yommus hundumti isaanii hafuura qulqulluudhaan hin guutamani akka hafuurri dubbachuu isaaniif kennee afaan garaa garaa dubbachuu jalqaban Yuudonni warri waaqayyoon sodaatan warri gooftaa sodaatan Israa'el keessa Yerusaalem keessa kan turan saba hundumaa keessa fo'amanii kan dhufan turan warri waaqayyoon sodaatan warri kun hundinuu ursaa sagalee kana yommuu dhaga'an iddoo sagaleen afaan haaraa dhaga'amu kun itti dhaga'amaa jiru lafa isaan afaan haaraa dubbataa jiran kanatti walitti qabaman warri walitti qabamanii afaan haaraa dubbataa jiran kun immoo mana keessa otoo dubbatan warri Yuudonni warri qulqulloonni warri qajeelonni dhufanii afaan haaraa kana yeroo dhaga'an waan jedhan wallaalani ameen ati dhaqi afaan haaraa dubbadhu ollaan waan jedhu adabu lame gaafati jilbeenfattee afaan haaraa dubbattu ollaan dhufee silaalee waan jedhu wallaan mandarri silaalee waan jedhu adabu Yesuus maal jedhu ree wanti jedhan si bira jira maal jedhu ree wanti gaariin si bira jira ilaalanii afaan qabatanii agalanu Yesuus hin dhufanii afaan haaraa dubbatamaa jiru sana dhaga'anii waan jedhan wallaalaniidha afaan lafarraan taanee dubbatu min ibbaalaan Yihuudoota taanii afaan Giriikii dubbatu Yesuus geetaaloo jedhaniitti Yihuudoota taanii afaan Arabaa dubbatu Yesuus Kiristoos gooftaadha jedhaniitti dubbatu afaan Arabaatiin eenyutu kennee beektaati qooqa kana samaa irra waaqayyotu gadi buusee kenne harka kee ol kaafatte waan siin jedha qooqi jabaan tokko kan namni afaan itti qabatu kan seexanni ilaalee na lafa dha'u kan inni ittiin himee si baqatu tokko dhala keetiif siif haa kennamu Yesuus kottu harka kee ol kaafadhu maal galgala kana dubbataa jirta yoo ta'e gulantaa tokkoon sii dabala hin dubbattu yoo ta'e immoo afaan kee gargar saaqee miti qooqa waaqayyo qooqa namaa abbaa immaa jechuu yoo barteetta qooqa namaa miti qooqa waaqayyo galgala kana isa ofiin namaa galu sirra haa buufatu wanta akka arrabaa abiddaa sun arraba kee irraa haa taa'u ganama kan maalan sii godha kana caala wanti gaarii wanti qajeelaan hin jiru wanta lallabu kan biraa hin jiru hafuurri qulqulluun dhufe arraba kee irraa haa buufatu
Iyyaati afaan haaraa jedhame maalo. At least afaan haaraa gosa sadiitu jira. Tokko afaan haaraa isa kan nama yookaan immoo የሰዎች ልሳን isa jedhamu. Isa Waaqayyo Pheenxeqoosxee warra jiran kanaaf kenne. Afaan haaraa nama isa jedhamutu jira. Macaafa qulqulluu keessa tokkoffaa Qorontos boqonnaa 13 lakkoofsa tokkorra jira. Akkas jedha. Afaan namoonni yookiis afaan ergamoonni Waaqayyo dubbatanii yoon dubban jaalalan qabu taanaan maal na fayyadare jedha. Afaan maaliitiin? Afaan namaa jedhame maalo. Afaan haaraa isa namaaf kennamuun በሰዎች ልሳን ብናገር afaan haaraa isa gubaa'een dubbatu kana yoon argan afaan haaraa isa Pheenxeqoosxeetti dubbatamu kana yoon argan afaan haaraa kana dubbachuun duwwaan maal naa godha jaalalan qabu taanaan jedha. Eenyuun hin qabu taanaan? Yesuusin hin qabu taanaan. በጣም እጅግ ውድ ነገር ነው afaan haaraa jechuudha. Qooqa masaraa mootummaarra hin caalu. Qooqa namaa yookaan immoo የሰዎች ልሳን isa jedhamu tokkoffaa Qorontos boqonnaa 13 lakkoofsa tokkorra jira. Inni lammaffaan afaan ergamootaati. Achuma boqonnaa 13 lakkoofsa tokkorra jira. Kutaan amma dubbiserra jira. Maal jedha? Afaan namoonni yookiis afaan ergamoonni dubbatanii የመላእክት ልሳን ልሳን የእርገሞታ yookaan የመላእክት ልሳን ergamoonni Waaqayyo kan dubbatan lakka Waaqayyo kiristaanota duwwaadhaa miti kan biraa immoo ergamootaaf kenneera kan ittiin mistiratti dubbatan dhaqanii mistira kan Waaqayyoon duratti ittiin dubbatanii gaafa lixan Waaqayyo isaaniifis kenne kan namaa yookaan የሰዎች ልሳን lammaffaa afaan ergamoota የመላእክት ልሳን Qorontos duraa boqonnaa 13 lakkoofsa tokkorra jira. Inni sadaffaan afaan haaraa adda ta'e liyyuu ልሳን isa kanatti si guddisa ganama kana si cuunna liyyuu ልሳን balu baakachu kan ergamootarra kan caalu kan qulqullootarra kan caalu liyyuu ልሳን ስፔሻል ላንጉዌጅ የሆነ ከልሳኖች ሁሉ በላይ ልሳን የሆነ afaan haaraa adda ta'e jedha. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 12 lakkoofsa 10 akkas jedha. Isa kaaniif dinqii hojjechuutu, isa kaaniif raajii dubbachuutu, isa kaaniif hafuurota gara garaa baasee beekuutu, isa kaaniif afaan hin beekamne dubbachuutu, isa kaaniif afaan hin beekamne sana hiikuutu isaaniif kenname jedha. Afaan nama ariifaasaa ለአንዳንዶች በልዩ ልሳን መናገር ተሰጣቸው። በልዩ ልሳን afaan haaraa adda ta'e kennaa hafuura qulqulluu keessatti barreeffamee jira. Afaan haaraan inni adda ta'e afaan haaraan inni adda ta'e kun isa mallattoodhaan kiristaanota hundaaf kennamu otoo hin taane tokko tokkoo fi hafuurota hamoota baasuutu kenname. Special language kan jedhamu kuni namoota tokko tokkoo fi qooqa adda ta'e afaan haaraa adda ta'etu kenname, warra tokko tokkoof immoo isuma hiikuutu kenname jedha. Harka kee ol qabatta waan siin jedha. Qooqa afaan haaraa adda ta'eef hiikuun duukaa siif kennamu. Harka kee ol kaasi. Qooqa adda ta'e afaan haaraa adda ta'e hiikaa isaa wajjin Waaqayyo galgala kana sitti kennuu jalqaba. Waan dhaloonni bara si'anaa gateedha kun, waan dhaloonni bara si'anaa irraanfateedha kun, waan dhaloonni biyya sanaa bira darbeedha kun, waan dhaloonni bira darbee kana dabarsee sitti kennu Waaqayyo, waan dhaloonni dhiisee gatee darbee kana sitti kennu Waaqayyo. Ati isa kam qabda shama? Gaaffiin koonni guddaan afaan haaraa isa kan namaa, afaan haaraa isa kan ergamoota, afaan haaraa isa kan kennaa adda ta'e haloo hiikuudha maaltu sitti kenname? Kootta harka kee ol fudhadhu. Jalqaba isa jalqabaa fudhattee tannaa ta'e ni lammaffaa siifa dabalamu. Afaan ergamoonni ittiin ol lixaniin ol lixi. Alame maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ambaasaaddara waaqarraatisin ergamaa tokkorra hin caaltusin ergamaadhaaf hin duune Yesuus siif du'e malee, ergamaadhaaf dhiiga laanne Yesuus siif laate malee, ergamaadhaaf hin fannifamne Yesuus siif fannifame malee, ergamaadhaaf nama hin taane Yesuus siif nama ta'e malee, afaan ergamootarra kan caalu afaan addaa sitti kennu Yesuus. Qooqa sana hiikuun maqaa Yesuusiin siif laata. Iyyaati afaan haaraa. Meeqan keessantu beela'ee harka keessan ilaala. Purraatiyaan osaa lakkaa'u Yesuus harka kana. Afaan haaraa dheebodheera. Afaan ergamootaa dheebodheera. Afaan adda ta'e dheebodheera. Hiika afaan haaraa dheebodheera kan jedhu harka saaraa saganama kana. Maqaa namicha Naazreetii Yesuusitiin kan nu barbaachisu beekta Yesuus. Afaan haaraa nu laachuun si biraati. Afaan ergamootaa si biraa fudhanna. Afaan haaraa adda ta'e si biraa fudhanna. Afaan kun maqaa Yesuusiin hiikaadhaa wajjin galgala kana haroobu. Isa kana dhaloonni gateera. Isa kana qulqulloonni gataniiru, paasteroonni barsiisuu dhiisaniiru. Isa kana raajonni bira darbaniiru, ati garuu bira hin darbine. Kennaa koo isa jalqabaatiin hojjette. Karaa ittiin iccitii si wajjin haasofnudha. Har'a dhaloota kanaaf afaan haaraan inni guddaan haa dabalamu. Harka keessan ol fudhaa. Kan afaan haaraa hin fudhanne galgala kanaa kaastanii fudhachuun haa ta'u.
Kan afaan haaraa fudhattanii garuu sinjalaa gababbate galgala kana kan ergamootaatti isinii dabarse. Kan afaan haaraa fudhattanii kan ergamootaatu qabdanii har'ammoo waan isiniin jedha hiikaan afaan haaraa isiniif haa kennamu. Afaan haaraan adda ta'e maqaa gooftaa Yesuusiin siif haa kennamu. Anaaf siif waldaa argamu harka Waaqayyoo Handoof Gaar TV keessa afaan haaraa seexana raasu haa kennamu. Toota afaan haaraa dubbattu HIV nama keessaa ba'u. Baay'ee otoo hin jedhin toota afaan haaraa dubbattu seexani nama keessaa ba'u. Baay'ee otoo hin jedhin qooqa biraa otoo hin fayyadamin maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin afaan haaraa keetiin duwwaan dhukkubi mana keetii gad ba'u. Deemee santo kaataa keessoo firaadiyaan nuufannaas. Afaan kun afaan lafarraa miti afaan magaalaa waaqarraatti dubbatamudha. Amaarinyaan lafattafa, Oromiyaan lafattafa, qooqi kan biraa lafattafa. Qooqi nu wajjin deemu garuu afaan kana duwwaadha. Afaan haaraa wajjin baanee galla. Afaan kanaan dubbata Waaqayyo. Qooqi kun qooqa Waaqayyoo jedhamee caafameera. Afaan kun afaan Waaqayyooti. Maqaa Yesuusiin afaan kanaan si cuubeera. Afaan kanaan si dhaaleera. Afaan kanaan si moosiseera. Hedaan sakabuuyya laasa. Rebenina kutaduna shebo. Afaan haaraan ergamoota biratti dubbatamu yoo si kenname ergama haasofsiisuu jalqabda. Gubaa'ee gidduutti haasa'uu jalqabda. Afaan ergamoota yoo si kenname ergamoota haasofsiisuu jalqabda. Afaan haaraan addaa yoo si kenname addumaan ispeeshaalii baate Waaqayyo wajjin haasofta. Afaan haaraan kun siif kennamu maqaa Yesuus. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 14 lakkoofsa 18 maal jedha? Phaawulos an hunduma keessan caalaa afaan haaraadhaan waan an dubbadhuuf Waaqayyoon nan galateeffadha. An hunduma keessan caalaa afaan haaraan dubbattu sinis afaan haaraan dubbatu jarri sunis an garuu hunduma keessan caalaa warra walitti qabaman kana caalaa afaan ajaa'ibaa afaan haaraadhaan an dubbadha. Kottaa gubaa'ee kana keessa nama tokkoof haa kennamu. Otuma warri kaan dubbatanu addumaan kan hundaarra kan caalu siif haa kennamu. Hunduma tajaajiltoota caalaa, hunduma faarfattoota caalaa, hunduma raajotaa caalaa, hunduma wangeelaawotaa caalaa afaan haaraan addaa tokko anaaf siif haa kennamu. Afaan haaraan addaa tokko anaaf siif haa kennamu. Afaan haaraa. Afaan haaraan afaan waaqarraati. Magaalattii ishee gubbaarratti afaan biraan jiru waan ta'e kana dubbadhu sana dubbadhu hin jiru. Qooqa walii galaa tokko qabna warri ijoollee Waaqayyoo taane. Labaan takiinoo zaapiraadiyaan lefeeneesiya. Labaniina katobaan darroobee shederiiqa. Libaniina mahatorra bagada loobanii tabaara. Hallelujaa. Ani Phaawulos afaan haaraa hunduma keessan caala waan an dubbadhu Waaqayyoon nan galateeffadha. Addumaan anaaf caalaatti naa kenneera. Waaqayyoon nan galateeffadha. Waan an konkolaataa biteef miti, waan an tajaajilaa ta'eef miti. Hunda namaa caalaa akkanaa sa'uuf afaan haaraa naa kenneera. Hunduma keessan caalaa yoo ani Waaqayyo wajjin afaan haaraa nan dubbadha. Hunduma keessan caalaa afaan haaraadhaan waan an dubbadhuuf ከሁላችሁም በላይ በልሳን እናገራለሁ። ሀመት ዱበቱ ጫላን አንዱበዳ ሀመንሽን ዱበቱ ጫላን አንዱበዳ ከናፍ Waaqayyoon nan galateeffadha. Addumaan na waame hunduma irra caalanatti dibeera. Afurri hunduma caala nama dubbachiisu especially addumaan otoo warri kaan afaan haaraadhaan dubbataa jirra jedhanii VIP'n tokko siif haa kennamu baay'ee Yesuus. Addumaan kan Waaqayyoo si wajjin ittiin haasa'u tokko siif haa kennamu baay'ee. Sekiriitiin iccitii waaqarraa ittiin haasoftu tokko siif haa kennamu baay'ee Yesuus. Namni tokko iyyiti afaan haaraa jedhime maalo. Kamuun dabalee afaan haaraa jedhime maalo. Hajajaja afaan haaraa. Hojii ergamootaa boqonnaa 14 lakkoofsa 2 maal jedha? Namni afaan haaraa haasa'u iccitii Waaqayyoo wajjin hin dubbata. Namni afaan haaraa dubbatu Waaqayyoo wajjin mistira dubbata. Anta nama afaan haaraa dubbatutti hin kolfin. Hubannoo qabaadhu. Namni tokko afaan haaraa sibiraa dubbataa jira jennaan be silent. Yoo dandeesse duukaa haasa'i. Yoo dadhabde jalaa siqi Waaqayyoo wajjin haasaa jiran ni mistira. Gaafa afaan haaraa dubbattu waan barbaadan jedhan dhiisii ati Waaqayyoo wajjin waa haasa'aa jira. Afaan haaraa namni haasa'u namaa wajjin miti. Afaan haaraa namni haasa'u ekelee wajjin miti. Waaqayyoo wajjin mistira dubbataa jira jedha. Afaan haaraa. Afaan lafattafu. Qooqa Azaaxoon, qooqa biyya Gibxii, qooqa biyya lafaa, qooqa uumama boqonnaa 11 irratti wal make, qooqa nama wal ficcisiisaa jiru, qooqa kaleessa namaaf nama gargar baase amma wada nama gargar baasaa jiru. Isa lafa keessee galgala kana qooqa tokko nu godhu. Galgala kana afaan Waaqayyoo isa ta'e. Galgala kana sa Waaqayyo keessa jiru. Galgala kana kiree kan hojjete kan uume Waaqayyo kan ta'e afaan haaraan addaa maqaa Yesuusiin mana keetiif haa kennamu.
كولي قال كنا من جري كنا مو أفانا